welcome. Good morning, Junda. Welcome, Junda. It's not too early. بيجي برا مجرى إنه بيجي الساعة دي دمي أفرد درجة الساعة دي أفرد لما نخون قوت كرة في تكوكا قوخون خان ترفا بيتيجي الربيع الساعة دي دمي أفرد ولا أبد من درجة 24 hours open everything يوخان رفض مالشيسة يوخان رفيقه مالشيسة who knows أكمل جرت النجاة فياد عشرين دنو نجاة فياد عشير قرادا واي EPP تنتقد بتشور بعد دورسة وهم دورسة جورين congratulation جارموت أورومودا أدب سما أورومودا أد جارمي بيوليس أورومودا وركافاو هندانو بجاجم بدني جتشوم برباد وني أورومون بربادو حجنوم وني لولات الريفيس حجنوم جارموني خينيا ولين أفران هوجنوني خينيا ولنو تانان هايوني خينيا متاولي كبنان نمني أورومو كابودن دونجر وني EPP مراچا داجرا فوتو ار جور ما مشير وتك داوت بساتي في خمال قلچو دا اكو بليني وجين تاني مررا قدناتي في خمال قلچو اكو بليني اكل ما سبتكو اكل ما وانت كاف دابتو وجين تاني داودي في مرران وني اورومون غافچا تورتي في وني اورومون اركو بربادو هاغنو خنا دمنيتي هاغمان تنا غبرمان نورتي ديرت غافا خان أركن EPP دامتي أفريقيا نور دابتون ديس غافا أورومون إفي ولدرون دابن غافا أورومون إفي ولين دابت غافا غراغروم ما إفي دوتش خيسي متا ولك أبت وني أورومون دابات تكلين انجرت جوار محمد وني هنغم ما درغادا توري وانكن خان الرأي إيغادا توري جوب ويلدن أكا غارد دلغي داودي في خمال كان كلي أتشي خاني أسكاني دين إدو سيني ولين دوادا تور مرنا في داوي كان ديني دو سنة ولين دواداتور من قدو تخيني خافنيس we got much respect for them جرخين أورمون كان أبني قبروم نخلي خان أبني قبروم أرى EPP وني مراتشا جرامال EPP وني مراتشا جرامال جرخين يوان تكوني وطن دبي سو تجني لالو لكم دكتور أبي غاف أولبو ييجك أيروتي أولبه دكتور أبي غاف أولبو موتوم ما تهوداف أوليمبان أماناتو اتخنمي مي هنگبيتي تسقبويتوك أبسوك ايرون غوتير افتخنان أولبه بي تسقبيسي هنگ في الماني نگا باتي جاخيست أديممو بيان ديمي جاميتي مالي بي هوغني أتبولشادا أمنين فلاني أبسو غودين لال دكتور أبي أبسو غودي موتوم مان كبن أمني فلاتي موتوم مان كبن أبسوك إيرون غوتيني هنگا بيتي تسقبويتو أبي لما إسنيت أورومودا إسن لين بينورا تسقبي سادا إيرو إسنيت أنا نورا قبا يتتي فاللي في اللين إفكيسا والبافتي أورومو اللين جولين تون أورومو خيسا باتين الأوروموداتي أبسو أبليسا يقولن بيت الله كان جنين تلين أمني جورين لين أمني اتخنن أمنين فلن
qabsoo godheen dhufne arra akka nama qabsoo amadii damee torba godhaa ture injifatee achi geetti aktiivuu godhu wanni duraan hulaa san babbaneef maali laafina keenyaatu hulaa baneef abiyyeef warra EPP dhaatiif laafina keenya dadhabbii keenya cinaacha dadhabaa nuti qabnu nuti wal dhagahuu dadhabuu nuti wal jala deemuu dadhabuu nuti walirraa amantaa dhabuudhaatu jara kanaaf hulaa ban arra jaarmoonni keenya wal amane walit dhiyaate nuun dinu saba tokkoof dhaabbannaa kaayoo takkaaf dhaabbannaa maaliif wal afaan dhaabbannaa je'eeti hayyoonni keenya walit dhufee tokkoomi kanaatu arra EPP maraachaadhaa jira arra ummanni keenya ummanni Oromoodhaa dammaqee jira sarkaan dammaqina isaa sarkaa if duuba deebiin qabna we the Oromos are at the point where there is no return at all yookaan Oromoo dhumee bada malee Oromoon kana booda if duuban deebitu Oromoon dhumtee baddi wanni Oromoo jamuutu addunyaa irraa bada malee Oromoon kana booda dhaltee Oromoodhaa gabrummaa jalatti hin bultu kana biraa deema kana wanni arra hogganoota keenya dhugaa amansiisee dhugaa fudhachiisee walif fidee lakkii nutin tokko ilmaan haadha takkaati ilmaan abbaa tokkooti ilmaan biyya takkaati kaayyoon qabsaa'aa fi turre kaayyoon ammaas qabsaa'aa fi jiru kaayyoo takka maaliif garagara deemnee alagaadhaaf diinaaf karaa bannee diina firratti baafnaa jedhiiti walit deebi'anii wajjin dalagaadhaa jiran kanaatu gaa OPDOdhaa fi EPP balaaqlaa waan feeti jiin amin maqaa harabbee fi fooni maarree fooni fedhii fooni jaarmee fedhii fooni kana wanni maraachuu jiru taa duraa kana lamada dur nuti dur gaafa dabbalummaa barannu jaarmeen addursummaa Oromoodhaa dur diina keessaa mooraa diinaa keessaa mooraa dargii keessaa mooraa TPLF keessaa namoota akka taayyeedhaa kan ni barbaada silaa dandamee maallaqaan haar godhuu qabdu Oromoon taayyeedhaa fi warra akka tanakaadhaa kana silaa Oromoon maallaqa kenniteetiif haar godhuu qabdi mee dhageeffadhaa waan kana waan hin juuf jaarmee diiguudhaaf deemtu jaarmee siin diinaa jaarmee billeessuu deemtu keessaa nama gowwaa qabaachuun hizzaa barra gaariidha siif advaanteejii qaba siif advaanteejii qaba jaarmee siin faallaa deemu jaarmee diiguudhaa deemtu jaarmee billeessuudhaa deemtu keessaa nama gowwaa qabaachuun hizzaa barra silaa Oromoon jara kana maallaqa baasuuf qabdi maallaqa baasuuf qabdi waan warri waarii haasoo ijoollee waarii haasoo itti jetti Oromoon waan warri waarii haasoo ijoollee waarii haasoo itti waan Abiyyii fi jarri isaa wajji Iskandar maali Biraanuun faan achitti haasawan waan Daaneel Kibrat faan haasawan suuta deemtee taayyee faa bira dhufti taayyeen usuun danda'u gowwaadha taayyeen tanakaadhaan tuqa tanakaan dhufeeti dubbiir kadhe jee laayivii gubbaadha haaso ani I really appreciate namni waan amallala waan amma tanakaan kalee godhee fi waan taayyeen barreessu kana anti yaa ana for my own advantage for the advantage of my people I'll take it positive namana I'm positive team food waan isaan godhan kana sila information kana maallaqaan hin arkan horii baafnee sila information arra jargo waan haaso kana maallaqaan silaan garu fakkeenyaan sii kan kalee waan jamee isaan fakkeenya kan filmaata addeemu kana Dr. Abiy amata kudhan bulchuu ta'a yoo filmaata kana seennee filmaata kana geessetan dhumaatiidhaaf dhiiga gannaqamuuf qophaawaadha nama duufed qofaatu Dr. Abiy dura dhaabbataa jee simple kun fakkeenya gahaadha waan Dr. Abiy juu taayyeen dhagee waan taayyeen juu tanakaan dhagee that's how it goes namni filmaata kana seene dhumaatii du'aaf if qopheessaadha jee kun maal warsiis jaarmeenni Dr. Abiy akka aangoo gadhiisuun deemne akka filmaata kanatti amanne akka warra isa dura dhaabbate hunda humnaan moohuudhaaf murteeffate ragaan ubaa jechuudha kanaaf yeroo hunda nama gowwaa jaarmee siin faallaa deemu keessaa nama gowwaa qabaachuun gaariidha information leaks always if you know how to use it akkatti qopheessitu yoo beekte akkatti irraa fudhattu yoo beekte information leak always wanni khalee haasome maali OFC'n
لا لما OFCin akka sodaa guddoo EPP dhaa taatiin maragaaban kale sodaan guddoon Johar OFC seenuudhaafi jarri OFC maasii gaddeebi'ee gabboonii lakki kophaan deemnu ummata keenya jaarmoota keenya hunda hammachuu qabnaa jennee jaarmoonni hundi lammachuun kun jara maraachee jira kalee OFCin takkaa Oromoodhaaf qabsooyteen beeku takkaa Baqqalaa Garbaadhaa Oromoodhaaf yoom qabsaa takkaa Mararaa yoom Oromoo qabsaa gaafa jedhan jara keenya inuma bira kutayeeti waan opinion asetto and I really love it opinion dhaatu OFC caalaa qabsaa Tigreeya teessee opinion hedduu qabsooyte well bar gaafa Raamaayyiidhaa gaafa irreechatti nama 700 fixan Baqqalaa Garbaadhaatii fi Maraa Guddinaa mana hidhaa jiran lafti Oromoodhaa lafee Oromoodhaati jedheeti isaan mana hidhaa turan opinion Abifaan irreecharratti gaafa nama 700 qeyroo Oromoodhaa fixan asbeen dubbanne gaas quban qabna gaafa Amboo gubbatti reefa namaa afan gaafa Kofalee gubbatti reefa namaa afan gaafa Shaashamannee gubbatti reefa namaa keessatti afan gaafa Awwadaay gubbatti reefa keessatti afan gaafa magaalaa Finfinneedhaa keessatti August 6 reefa namaa akkasitti afan Dr. Abifaan bar warra Oromoo ajjeesaadhaa ture sani opinion warra Oromootti dhukaasee ajjeesaadhaa ture sani bar opinion arra maal jan OFC caalaa nuutu qabsaawaa ture Oromoo irratti nuutu haqa qabaa nuutu Oromoodhaaf dhiigee mee opinion eessatti Oromoof hidhamtee Oromoodhaaf beeloytee Oromoodhaaf dheebottee Oromoodhaaf zaa'aa takka simple zaa'aa takka Dr. Abiy yoom Oromoodhaaf rakkatee beeka zaa'aa takka guyyaa tokkoo miti Baqqalaa Garbaadhaatii fi Maraa Guddinaadhaa Baqqalaa Garbaadhaa nama jiruudhaan rarraasan jiruudhaan dhiira harka hidhanii gaara fannisan the same Mararaa Guddinaa arra jarri EPP dhaa maaliif baaragee fookasiin isaanii guddaan as taate maaliif fookasiin isaanii guddaan Johar taate bakka wanni Oromoodhaa irraa dalagamaadhaa jirtu they know waan san olola oofanii balleessuu barbaadan dhowuu barbaadan kanaafi nama akka Tanahaadhaa kana nama akka Taayyee Dandaadhaa kana diina keessaa qabaachuun nuuf hedduu gaariidha hedduu nuu gaariidha information silaa barbaannee maallaqaan hin gar odeessa silaan arganne kara jira kanaatiin arkachaadhaa jira don't forget this information silaa barbaannee hin garre jara kanarraa arkachaadhaa jira bilaashitti dhufanii live dhufanii filmaanni baranaa Abiyyi immoo yoo Abiy immoo baate isin fixuutaa warri duu barbaadan qoftiin filmaataaf deemna jaa that is Johariif deemame kada akka Johar so'aateef duuba deebi'ee akka jarri hogganoonni jaarmee Oromoodhaa kun so'aatanii Seedaa Gurbaan nu fixuu deema bas filmaanni jiru jee if duuba deebi'u plus akka ummanni keenya ummanni Oromoodhaa yaaboo lakki haala kanaan Abiy waa gadhiisuu miti gadhiisuudhaan taa'u firraa'u isuma deeggarraa akkam taanaa dhumurra gartee Gurbaan nu fixuu taa'aatii dhumurra Dr. Abiy dhumaatiin Tigreen Oromoo fixeehu Oromoo iftuu wandeebiif jara EPP dha Oromoon amata 150 dhumaadhaa jirti Minilik Haile Sillaasee Dargi TPLF Mallas Dheengaddaa isinilleen OPDO'n ama 27 Tigree wajjin dhaabbatanii ilmaan Oromoodhaa fixaa turtan ama 27 Tigree caalaa ka Oromoo jeese ka Oromoo saame ka qabeenya Oromoodhaatiin gabbate ka Oromoo biyyaa baase OPDO'n dhugaan tun guyyaa tokko bahumaaf teesse ilmaan Tigreedhaa waan isin nugootanii yoo olmaddii qabne Tigreen umaan hungoone Tigreen isin ergatteeti isin nugoote silaa isin jiraachuu baattanii Tigreen umaan hungootu maaliif isiniitu hulaa teenya eessa qoytii beeka isiniitu nutti fidi isiniitu achi jaaramee Tigraay jaaramee Tigree harka qabee gadiin dhufe
dhiiga amaddii damee fi torba oromiyaa keessatti ganna qabe dhiigalmaan oromoodhaa amaddii damee torba ganna qabe itti gaafatamaan dooktar Abiyyi Faan dooktar Abiyyi Faan itti gaafatamaan warra harka qabee Tigree fuudhee oromiyaa naqe warra Tigree harka qabee hulaa namarra deemee namaan qabsiisee namaan ajjeesise itti gaafatamaan amaddii damee torba wareega oromoon kafalte isin hayyoota oromoodhaa ka du'e hayyoota oromoodhaa ka awwaale barattoota oromoodhaa ka dhume nuti Tigreen gaafanu Tigree maa gaafanu Tigree sibbeen ilmaan oromoodhaa namni gaafachuu qaban dhiiga fi warri gumaa kana dachaa godhee kafaluudhaa taa'u OPDO warra Tigraayitti ijaaramee maqaa oromootiin Tigreen if dura buuftee hudduu keessa dhiitaadhaa oromiyaa nayxee ilmaan oromoodhaa amaddii damee torbaaf fixaa ture dooktar Abiyyi isin kana beekaati maddii deemaadhaa ture kana beekaati osoo dubbatiin maddii qabaadhaa ture dhugaan jirtu kana yoom oromoodhaaf qabsooytan yoom oromoodhaaf dhaabbattan eessatti gaafam maneedhaa hamseentan dirree qabsootam dhaytan mee oromoodhaaf qabsooytanii rakkoo akkamtu sirra ga'e ni beeloytanii ni dheebottanii hagam miidhamtan eessaatti yoom arra waan kana dheengadduma dooktar Abiyyi amal lama guunne dheengadduma dhiiga qeyroo gubbaa ajjechaa lafee qeyroo gubbaan tarkaanfachaadhaa beeta mangisti dhayxeeti arraan tana filmaata oromoodhaan fixaa filmaata ama kudhan bulchuun qabaa feetan biltsiginnaa jala buluu qabdan keessaa baanus namni abbaan fedhe biltsiginnaadhaan malee himmoo biltsiginnaan bar yaada ati keesse you an ignorant beekaan hayyuun sumaa jira Abiyyi si high school in fitin si waa takkalleen been si afaan faranjiidhaa haasawuun been si warqarraa dhaabbatee dubbisu you are not high school graduate biltsiginnaa godhee madammar godhee bakka kana booda Itoophiyaan karaan malee filmaatan qabdu kanaan bultii Itoophiyaa ta'e ganaadha hudduu sii gaddeebiftu yoo beekaadhaaf si wallaalaa kana qabaan Itoophiyaan si qabaat yoo oromoon beekaadhaaf si abdatte if hin beektu if qoradhu si fi oromoon Abiyyi fi oromoon kan wal baran dheengatta 2017 sandurbeetu Abiyyi sandurbeetu 2017 durumee eenyu Abiyyi beeka meenaa hima لما 2016 بر لما 2016 بر أبي 2018 درمي إنيو بير أبي برنوني أو بيديو لكاوتو رجع فدا برنوني أو بيديو لكاوتو أبادول الرأي قالي برنوني سال لكاوتن كولجي إفجارة سيفل كولجي إفجارتني أو بيديو ما في تجرين كفتي تكراتي بوت أتماسري فيتمو بيجري فيت أما ستريت فردا رجال فردا أما ستريت نرافقات أتيهو لك أتمدرك أن مك الله أتي جواب هذا سينجر توتي باتشلر سيجا أتيهو أما ستريت فيت كولجي سيفلتي كولجي ديجري أكاسي تراغورة أبا دولار ديجري لما كاب مختار كدير ديجري صديقة دكتور أبي ديجري صديقة that's how it goes جرا خنا يوني خيسة جولة هاي سكول سيران graduate go to the خيسة they cannot challenge أو بيدو خيسة نمني سيران نما challenge go do دندو توك كنجرو توك جولة هاي سكول در أبتني هاسون دندن باقي ديجري راغورة civil college في جارتني هندي وشوخاتني graduate go ده أبغى بتداوتني قرو good بيفته me love you love me love you love أبغى دراية تجافا وانترك Ethiopia love Egypt love we love بكرة degree صديقة they cannot even communicate أو فيديو خيسة ورقوت الدكتور أبي تبقى الرويان مالين الرويان هدون دبت وان دبت قرأت دبت ولا لساهم بيسس كنا على دل نمني أكن نبي الله عليه أبي أحمد أكن نبي تقول كاسني أبي يكسي أبي يكنا ديري صديق أبا دكتور أبي
دكتور دكتور خبجات جرا دكتور مارين أجرا دكتور سيفيليتي كوليجي جرا دكتور مال ماسكويتو كوجرا خبقاسا كانوا هندا جرا أجرا قولتني يقولي أورمورتي فين جانتن كول داون أمة أورمور آخر بيته يا أبي قوت أورمور ميك أوري قبل هيو ميك أوري قبل قبصو تناف هيو ميك آتو جموجي خيستف ورا أتيك آمي لسانين ورا أتيك آمي لسانين جيني هيو ميك آتو جموجي خيستف قال أتيت أول من بين so دينجد الريبا خاتني EPP الراتر أوبيدون الديوتي نورتك أبساواتاتي أرجو أوبيدون داود إبسادا خمتو أرجو أوبيدون لينش ولا تاخمتو أرجو أوبيدون كبال قلتشونا خمتو أرجو أوبيدون بكلا دافي برا خمتو أني نجايب والله أني نجايب أبساوني والكمتو أبساوني بكرر أبتي والكمتو قب أبساوني بكرر أبتي ولتيه قب أبسون بيها حتى أبسون بيك أبدو بيها أوبيدون تدلتيتما غراد أفبلتي أسو غراجرات تودلومتي أفان كم كباتيتي واي سوا دبت مي أوبيديون نمني تيبي اللي جولين تقراي ولك أبديت تقراي كيسا جارتي أورمو الآن أمد ديتي من تربو بيتي مي أفان كم كباتنيتي أفان كمين أورمو الآن بنيجي دبت نمني تاكني دوغور of course we did mistake تاكني دوغور قرونا من عمري ساقو تدوغوران جراتو أوبيديو أورومو تهو خيساني يو غرتيت كل ناسوك أباتني قبسوك ايروتنا أمني اسني كنين اسني اللي فارسيني اسني اللي ججبيسيني يو ويويتني يو جيرمتني we tried our best قرو اسن قبسوك ايرودا ديغك ايرو لفيك ايرودا قبان تركان فتنيتي آمد تكو في چنتك ايرو غرغلتنيك ايرو دا منغا جتن غرسايتنك ايرو دا تاين دا أبي أحمد ديغك ايرو دا تين آنغو رباتنيتي ديغك ايرو تين هجوما خيساباتني ilmaan keessa nagaan jiraachaadha ilmaan oromoodhaa wareegamanii isaan ol baatanii arra girrisa wanni kun isiniif dabruudhaaf hin teessu wallaahi wanni kun isii dabru hin teessu abiy yoo oromolleen dadhabde rabbiin sirraa baasa yoo oromolleen dadhabde rabbiin sirraa baasa dachaa godhe maaliif dhiigni namaa bilaashti rafu dhiigni ilma namaa bilaashti rafu dhiiga namaa ganna qabe dhiiga sareetii miti dhiiga re'eetii miti dhiiga looniitii miti qeeroon kalee kophaa qawwee TPLF dura dhaabbattee harka ol qabdee osoo qawweetti dhamtu du'aa yookiin suni rabbiin si qaba oromollee laaffattu garuu kana booda oromoon laaffattu waan jirtu fakkaattu oromoon laaffattee gabrummaadhaaf mataa gaqqabattu ni jirti fakkaattu oromoo yookaan haa dhabamtu yookaan yoo jiraatte akka namatti mataa ol qabattee jiraattu gadaa ammaan tanaa keessa in 21st century dhufaa fi dabraan cufti oromoo irratti filaalee oromoo qaadhimachuu mannaa oromoo yookaan dhumteetuma haa baddu malee yookaan akka namatti jiraattu yookaan wareega barbaachisu kafaltee hangirraa hafe kabajaanaa jiraatu kabajaadhaan filmaanni addeemu kun we cannot say this is the only option of course we go for it garuu furmaata irraa maayitaa kana booda oromoon filmaata moomtu harka qabattee teessi don't think that qabsoon oromoodhaa filmaataa fi miti qabsoon oromoodhaa qabsoon gootan irra wareegaman qabsoo bilisummaadhaati malee lakkii filmaanni dhufeetii mo'amnee jiraatii gabrummaa jala teenyaa yoo akkasii yaadde abiy ati gowwaan yoo akkasii yaadde ati gowwaan amma filmaata seenanii filmaata shiraarati maantana maallee gannayxee hattee akka balasitti hunoo moone 99.9 moonee jira guyyette qabsoon wanni beekuu qabdu qabsoon oromoon godhaa turte qabsoo bilisummaadhaati malee qabsoo filmaataaf gahuudhaati miti
garuu waan qabsoo tanaaf barbaachisu filmaanni kunis it is part of it akka dagaleetti itti qabnee deemnaan akka dagaleedha itti qabnee akka kaabii kaayaadha akka injiin akkasi deemnaan malee filmaanni is not the only solution. qabsoon ituuf qabsoo bilisummaadhaati qabsoo mirgaati qabsoo abbaa biyyummaadhaati qabsoo abbaa biyyummaa eenyu Oromoodha. Nuta Itoophiyaa wajjin jiran nuta waatu wajjin jiran fedhii uummata Oromoodhaati. Qabsoon ilmaan Oromoodhaa ama 150 irra wareegaman qabsoo abbaa biyyummaadhaati. Kan akka gaariitti qalama diimaan jala riiqadha. Kana biraatiin ololli maanta isaan oofuu barbaadan ololli EPP oofuu barbaadu. Waa'ee masgida gubateetis TPLF gubee barattoota Oromoodhaa kadhumaa jirus TPLF tu gubaa inumaa kalee guuniin dhagoo Oromoo aislee Oromoo adda qoqqooduudhaaf barattoonni naannoo Amaaraa dhumu ilmaan Arsii qofaa tana kan ilmaan Arsii qofaatu lakki ilmaan Oromoodhaa qofaa dhumaa jira. Laala miidhaa tooftaa bidoodha. Ilmaan Arsii qofaatu naannoo Amaaraatti dhumee reefi galaa jira. Lakki ilmaan Oromoo hundaa dhumu jira. Arsii ilmaan Oromoodhaati. Shawaan ilmaan Oromooti. Wallaggaas du'ee jira. Booranni du'ee jira. Ilmaan Oromoodhaa du'aa jira. Ilmaan Arsiitii miti. Laala tooftaa bidoodha. Ilmaan Harargee miidhame. Ilmaan Harargee cunqurfame. Ilmaan Wallaggaan cunqurfame. Lakki Oromoodhaa cunqurfame. Oromoodhaan miidhame. Oromoodhaa du'e. Kana tooftaa kanaan hin milkooytan. Tooftaa kanaan taasuma milkooytan. Meelaala itti yaada. Maaliif ilmaan Arsii qoftiin du'an? Ilmaan Arsii qofaat du'e. Gurbaa Booranaa kan du'e irraanfattee mucaa Booranaa kana kan haati isa qofa qabdu. Barattoota Wallaggaa kan du'e irraanfattee. Barataa dheengaddi diraatti fooqirraa darba mucaa Wallaggaatiin. Ijoolleen Amboodhaan duune. Maaliif akkamitti Oromoo gandaan qooduudhaaf tattaafate yeroo ammaan tanaa kana? Arsiin lakki nama kiyya qofaat dhufee edaanuu nu qofa fixu jiranii. We are all Oromos. Nu hundi Oromoodha. Oromoon hundi Oromoodha. Kana booda hulaan tun cufamtee jirti. OPDO EPP hulaan tun cufamtee jirti kana booda hulaan Arsii Wallagga Maarree tun cufamtee jirti. Cufamtee jirti. Amma dura itti milkaa'uudhaaf tattaafattan. You tried your best. Garuu kana booda Harargee Arsii Wallagga Tuulama warra Jimmaati Maarree sun hin jirtu. We are all Oromos. Nu hundi Oromoodha ilmaan Oromoodhaati. Akka Oromoodha dubbanna. Akka Oromoo qabsooyne akka Oromootti maasii diinni nurra xiyyeeffatee barattoota Oromoodhaa qofa isulee godhee fixaadhaa jira. Diinni keenya Oromoo yoo maddaan qootee beeka yoomi isin Arsiin hin dhuminaan miidhaminaati yookaan isin Wallagga miidhaminaadha amma warra Harar kana miinaa yoom takkaa jee Oromoo ta'uudhaan ajjeefaman amantiin dambaan Oromoo ta'uu qofaan arralleedha Oromoo ta'uudhaan sabummaadhaan filanii naannoo Amaaraatti nama Oromoodhaa ajjeesaadhaa jiran. Ati Islaama jenee ajjeefne. Ati Kiristaa jenee ajjeefne. Karkaartuu badda. Arra EPP'n namni galaanni fuudhee hoomacha qaqqabataa jetti Oromoon. Namni galaanni fuudhee hoomacha qaqqabataa. Jarri EPP'dhaan wanni amma isaan godhaadhaa jiran. Tana qaban gadhiisan, tan qaban gadhiisan, tan qaban gadhiisan. Wanni isaan godhaa jiran waan akkanaati. Oromoo gosaanillee wali buusuu tattaafatan. Oromoo kutaadhaa wali buusuu tattaafatan. EPP beekadhaa. Tigreedhaa miti. TPLF miti. Amaaraa miti. Ka Oromoo amantiidhaa wali buusuudhaaf charchii gubee gubsiisaadhaa jiruus ka masgiida gubaa jiruus EPP jara keenya. Hin dogoggorinaa. Do not do mistake. TPLF mohamtee galtee jirti Tigraayitti. Hin jirtu. Maqaamaa beekaa isanii kennan. Ka masgiida gubaa jiruus gubsiisaa jiruus EPP. Jara abin izeemaa fi EPP'n wajjin dalagaadhaa jiran. Masgiida gubate hunda itti gaafatamaan EPP. Barattoota Oromoodhaa kaddu'e hunda itti gaafatamaan EPP. Kana maa godhan? Isaan sabaa fi saba waliin buusuu barbaadan. Gaafa Amaarri barattoota Oromoodhaa EPP'n dhayxee naannoo Amaarti jessiifte.
akka Oromoon asii lafaa kaatee barattoota Amaaraa ajjeesiftu gus sabaa waliin bu'aa sabaa waliin ka'aa girgiin taate filmaanni ni dabraa tigale filmaanni ni dabraa labsii yeroo hattumaatti labsanii aangoon Abiy dheeratte. This is the goal. Gaafa masgiida naannoo Amaaraa keessaa guban EPP'n Dr. Abiy guu masgiida gubsiisu direct Dr. Abiy ajaja Dr. Abiy fi Daaniel Kibratiin hugguuni masgiidni naannoo Amaaratti gubatu akka naannoon biraa keessattuu naannoo Oromiyaadhaa lafaa kaatee charchii gubduu barbaadaniiti. Gaafa san amantiidhaan uummanni oli bu'aa aangoon Abiy asi dudheeratti. This is the goal. Namni waan kana hin beekne hin jiru. Dr. Abiy Oromoon dammaqinni Oromoodhaa sadarkaa kana bira kutee jira. Yaa warra EPPdha. Yaa warra gowwaan keessa buute. Dammaqinni Oromoodhaa as bira kutee jira. Abbire dabree jira. Masgiida gubdanii Islaamaa fi Kiristaana walitti hin kaaftan. Uummanni Oromoodhaa obsa guddaadha qaba. Warri amantii Islaamaa qabus osoo masgiida gootu arkuutii obsee cal je'ee maal eegaa jira? Hanguma filmaanni kun dhufu eegaa jira Abiy. Oromoon hanga filmaanni kun dhufu. Filmaanni kun maaliin dhufa? Maaliif jarjarree dura balleessinaa? Inni nu je'e maaliif obsinee filmaata kanan eenyeedhaaf eegaadhaa jiran malee sodaatanii yookaan humna dhabaniisti fakkaatiin doggorte tokkos ta'e jette. Yoo Oromoodhaatu humna hin qabne Oromoon dadhabduudha. Sodaattee ustee yoo adde filmaanni kun gahee beellama kana seennee galle haga filmaanni kun gahuu maaliif balleessinaa jarjarree badiin gaba keenyaan maa dhufti? Ama 150 obsinee jirra. Baatii afran tana maaliif obsuu dadhabnaa fi gaafa reefi Oromoodhaa fe'amee Oromee galu gaafa haati reefa sii fudhattu wanni Oromoon garaa hidhattee cal jettee usteef ama 150 obsinee jirra. Baatii afurmaan obsineedhaaf. Gaafa masgiinni gubatee imaama mana dhaqanii manaa ariinii xiqqeessan ummanni Islaamaa wanni obseef baatii afurii ta'e baatii afran tana maaliif firaa billeessinaadhaa fi obsinii taa'u jira malee sodaadhaa miti. Oromoon yoo sodaattiidhaa Oromoon barumata TPLF kaasee obleessa ijoolleen qeeroodhaa barta TPLF diina keenya ijoollee Tigraay hogganoota walaa Tigraay kanaasuu nuun qabne ka xayyaaraan ummata irreechaa bee xayyaaraan dhowe Oromoon barsan dura dhaabbattee firraa kaafte yoo sodaadhaa. Osoo akka xayyaaraan dhowus beekanu osoo akka qawweetti dhowu beekaniitii dura dhaabbatanii du'anii sabaa fakkii ta'anii wareegamanii asiin nugaan Oromoon sodaattu. Oromoon sodaa mootee jirti. Garuu wanni eegaadhaa jiran filmaanni kun haa gahu murtee isaan filmaata kana. Abiy filmaata kana akka dabru godhuu barbaada. Aangoo dheerifachuudhaaf filmaanni kun akka dabru filmaata kana balleessuu barbaada. Oromoon kana si wajjin balleessu sumaa balleessa. Badii sumaa dura seena malee Oromoon si duran seentu ummanni muslimaati si duran seenu warra ati faayutu warra seen gate. Daaniel Kibratii fi siitu dura badii balleesseetuma Oromoon abbaa haqaati duris haqa fiitiin kaatee akka gadaa fi tiireente boodarra. Dr. Abiy booddeen ta'e akka gadaa fiidhaa tuuteessi trust me. Mootii waaruun jiru ilmi Rabbii mitati maleekaadhaa miti. Booddeen ta'e akka gadaa fi nu boodarra akka sanitti barjeessanii akka sanitti karaa gubbatti ijoolleen afaan keessa dhiitaa jeefte. Namni saba fiigan namni alagaa gore namni dhiiga hiyyeessaa gannaqi booddeen ta'e ati akka gadaa fi tuuteessi Abiy. Tokko keessa warri opidoo kuni booddeen teessan xiqqeenya turti malee booddeen teessan akka gadaafitti ijoolleen afaan keessa dhiitaadhaa ispaaltii gubbaduu teessa si akkasii godhe kabajaa Oromoo si qabdu firraa fuute si if xiqqeessa. We have to tell you this. Siitu dhiiga hiyyeessaatti taphate. Oromoo meeqaatu wal harka dhabe miila dhabe Oromoo meeqaatu isin torchi gootanii arraan tana ilmoo dhaluu hin dandeenye.
meeqaatu torchii isin gootaniin ilmoo dhabee taa'u jira namaan an beeku hedduu so hayni hiyyeessa dila kanaa akkumatti lafu booddeen tee xiqqeen booddeen tee akka Gadaafiidhaati you should learn from Gadaafi silaa bar Gadaafi irraa qaroo qabda Gadaafiin bannama xiqqoo malee ana rabbukum injiini bar xiqqoo malee mana isaa daaba godhee makiinaa isaa daaba godhee qawwee isaa daaba godhee xiqqummaaf bar rabbiin keessan ana injiin ummata Liibiyaatiin garuu rabbiin sanuma xiqqeessee rabbiillee mokkoree ummata mokkoree miti xiqqeesseeti boodarra akka saretti karaa gubbadde awwaalchillee awwaalcha faayidaa dhabe Dooktar Abiy booddeen ta'e akkas ta'uudha ta'es ati nama gantuudha nama gantuu nama amanamne nama hiriyaa fiiganu nama haadha abbaa fiiganu nama ummata fiiganu ati nama gantuudha namni gantuun you deserve ati akkasu si mala ati nama you are not going to live 1,000 years umriin jiraannu hanga xiqqaadha umrii hanga kanaa jecha abbaa kee gantee maatii kee gantee ummata kee gantee saahiba kee gantee hangam takka jiraachuudhaa deemte hangam takka jiraatte midargii faa laale mallas akkasitti zabbaxee sirgaa ture arreesiira mallas akkasitti zabbaxee hudduu keessatti sirgaa ture arreesiira what is he now خسرينجز خسرسيس نمني ربي بيخو ربي سوات نمني ربي بيخو ربي سوات نمني ماتيك أبو سدو بيخيتي ماتي خيسار وفتنافتك وسوتنا مراجع نمني قوسك أبو قوس في سوات أبي نمو خان هندقني أبا ساقني ماتي ساقني قوسقني أمنتي ساقني هندقني كيسابه ترابر مرتدين كيرين قبضو يعني تراف نمني مرتدين كيرين قبضو مالف وان سوا تكلين قبضو نما خباجو تكلين قبضو زناش ملي تيجي موتين سا زناش ما في دانيال كبرتي سو يوني هلا خلينا نشوف دكتور أبي بودين تيجارين تاتو بودين تيجارين تاتو honestly speaking بودين تهد بدور أما سفكات maybe وافاسي قرني قرتي حشيش فنجان جلسة كوني أماري سيوارات شو بنجيز قرو أورو رتندريد أورمون أبي قافة درجيراتو قافة دمك إني أورمو ده هنجن قافة دمني دون أورمو ده في نينجن قافة سي أورمون فني فمتيف دوان ديبن أورمون راسني مقالا ولا كتيف دوان ديبن يادر أبي أمبو خيست 2013 or 14 I don't remember أمبو خيست ورانا بالسما أورمو تجاني نما لما فن سياتو جولي يونيفورمي ورانا قبض تخلاش قبض خلاش ما وجيني أمبو خيت I think that was 2013 نفكات 13 or 12 جولي نما لما تيب ليفنس أمتا أمبو داتين غرسنا جانيتي هجوم ورانا سايتي يوجين خلاش ثاني يوجين ورانا بسما أورموتي غارا قبني جاني مقالا أمبو خيستي أمتا والقهي عمني فنسن 2013 سيا يا تجولي نما لما جولي شو نما لما أباو خيسا قبني جانيتي نما لما مخرط فنسن مخرف فنسن خلاش موجين هوچو ساري وجين امته باسني امته هي تيا جنيني اينو غدي او بي دي او دا غدي والله او بي دي او غدي تي بلفين غون او بي دي او داتو نما خينيا او لف دي مغاس فنس غرو امتن تيني هوغوسوما بلان اتخاتي امبو هيسا ارانتنا تي بلف سمي سيرت where are they now إسان سلا أمة أنسوا أشي سورافي أمة باسني فنسن قافان أنا متى خلاني أكلت أما كله أنت درجين دوزرين بول قطعتي نم صدمي في سد بكتكتي بولن نكى دوزرين بيت ديبس
maal godhuudhaaf uummataan so'aachisuudhaaf garuu uummanni bituuf deebi'ee no I was 10 years and I was watching I was a live witness anaa iskuulaa beekale deemu itti bainee ilaalle nama 38 dargiin doozariin boolla qotee afaan hidhee ija hidhee boolla gubbaa tarree galchee qawweera raphee boolla guure sarragaan an garuu qabsoo Oromoodhaa dhaabee hin dhaabne ni dhibeessa gufuutti ta'a garuu they cannot stop ammaa miti jechuuf hin jabe kadhu amma kan Oromoon dammayxee wal dhageessu amma kan social media walitti nu hidhee jiru kanaa miti gaafa siihu gaafa dukkanaasan qabsoo Oromoodhaan dhaabban leenci garaadhaan bitamne uummata keessaa yeroo hundaa nuuba leenci garaan bitamne yeroo hundaa'u dhaloota hunda keessaa nuu dhufu leenci garaaf hin soomne leenci dantaa uummataatii dhaabbatu yeroo hundaa'u nuuba numa wareegama numa dhufu numa wareegama numa dhufu akka abi kunis gantuun ka umrii isaa guutuu hudduu diinaa dhiqu numa dhufa numa dabra maqaan hamaa fi maqaan gaariis wajjin deema dhugaan jirtu kan ani shakkii takka illee hin qabu abi cannot survive by any means he cannot survive wanni jabeessuu qabnu jaarmiyoota keenya ka tokkoomi kana qofa haa jabeessu ilmaan Oromoodha dhiibbaarra godha hugguu isaa wal gartan hamilee kennaaf harka dhawaaf jajjabeessaa dawwala kana barbaannaa jaan gaafa isaa waliin nu dhufan that's what we need tamma duraa dhiisaa wilii kana barbaanna jennee hatti dhiyaatu bilbilaa jajjabeessaa akka duuban deebin karraaf illee akkatti dabalamu arra kamaal galchuu daawot ibsaa maraa guddinaa wajjiin arkuun sun Jowaar wajjiin arkuun sun hangam takka akka mooraa diinaa girgireessitee fi hangam takka yeroo hundaa wanni diina girgireessaa nuuf gammachuu ta'uu beeka yoon beeynillee akkasi bara yoon beeynillee fuuldura akkasi bara wanni diina keenya rifachiisa diina keenya baaraysa wahuma Oromoodhaaf gaariidhaatu keessa jira hubadha dhageessu wahumaa Oromoodhaa gaarii malee silaa jarri EPP dhaa hin girgiraawu yooni gartee namni shakkii qabullee hin jiraate wanni EPP girgireessaa waan Oromoodhaa gaariidhaati Daawudii fi Hamaal wajjin taa'uun Oromoo guutuudhaaf hamileedha garuu diinaaf qalbi caba yeroo hedduu jara kana addaan dhiibaadhaa turan yeroo hedduu diinni gaafa nu moo'u addaan nu babaasa adda bilisummaa Oromoo takka lama sadii osoo jennu gaaf tokko jaarmee 20 fi takkaan lakkaa'e jaarmee Oromoodhaa eegumaan Noorz Ameerikaa dhufe jaarmee 20 takkaan lakkaa'e sun hundinuu hoomorkii diinaa dalagaadhaa ture ilma namaatti namni iigoodha qaba arra garuu san hunda dammaqina keenyaan irra aannee sadarkaa ammaa kana gahuun ittiin gammannee mataa ol qabannee isaanillee jajjabeessuudha qabna waraabaa laayivii jajjabeessaa barreessaadhaa fi jajjabeessaa itti bilbilaadhaa jajjabeessaa warri biriirtan qaamaan dhaqaa jajjabeessaa an jara kana guu walii arku filmaata kanarratti silaa abiinna tuquu baate biyya dhaqeetiin isaan hundaafuu sagaleetatti murteessa biyya dhaqeetiin Daawudiifis Kamaaliifis Mararaafis sagaleetatti murteessa garuu nan dhiisu abiin kusaa daana fuudha airportiidha I know for sure kanaafin hin dhayne malee garuu asirraa hin taaf online irraa silaas teknooloojiin guddattee jirti asirraa gaafa isaan filmaataaf uummata kaafachuu eegalan anguuyyarraa hin taafi fayyaa ta'a yeroo gaarii na qabaadhaadha deebisaa opiidota kaleetiif namoonni hedduun dhufuuf ta'a booda falmataa biroo dhufuuf ta'a amma ni rafu jira so namoonni biraatis koottaadha Baqqalaa fi Mararaan nama hamilee kennuuf qabnu malee nama hamilee isaa tuquu qabnu miti nama hamilee qabuu kennuuf qabnu malee nama tuquu qabnu miti Baqqalaa Garbaadhaa maatii isaa anafaatu gurguraa ture isirraa goofandii bannee maallaqa alaa kanaa walitti qabnee gaafa Baqqalaa Garbaa hidhamee jaartii isaa hujirraa ari'anii ilmaan isaa waan jiraataniin dhaban remember namni waan isi gala
gaafa rakkoo sammudatan nuutu asirraa gaafa goofan dibannee qarshii 2,000 qarshii 3,000 gargaa turre jira. Baqqalaa hidheeti maatii isaa guutuu balleessuudhaaf jaartii dalaga irraa arentii filleef opiniyoon ilmaan isaa qaraatii dhaquu hanqatan gaafas gargaara. So the same thing is Marara. Marara nama Oromoodhaa jecha waan qabu hunda dhabee qullaa fi qullaa. Marara nama ilmaan illee hin qabne. Rabbi haa kennuufi. Ilmaan illee hin qabu, maatii illee hin qabu. Ijoollee guddifate qaba. Oromoodhaaf waa hunda dhabee nama qullaa dhaabbachuu jiru. Dalagaa fiitiin dhabee maallaqa isallee maallaqa baankii qabu saamanii qullaa dhiisan. Akka gartee homeless ta'u. Arra warra kana opiniyoon isin maal Oromoodhaa gootanii maal Oromoodhaa gootan maal Oromoodhaaf hojjettanii jedhan. Kana gogareen nu dubbannaa. Waa tokko wada falmataan tokkos ni seenaa warri biraatti seenaadhaati dubbadhaa. Warri durillee laafiin beene seenaa dubbadhaa laafii seenaa sawa. Ijoollee jabduu jira. Warri laafiin beene warri gartee dubbachuu dandeessan seenaatii haasawa seenaa dubbadhaa. Akkas godhaadhaa. Fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa.